duraan dursee Jawar Muhammad baga rabbiin nagaan gara biyya Jarmanii si fide siin jedha. Maqaan kiyya Umar Haji Bariisoo jedhama, godina Arsii Bahaa, aanaan kiyya Sagure. Kana caalaa gara biraa himachuu fi maatii biyya nu jira. Inni itti aanu yaa Jawar, nuti Oromoon ala jirru miidhamnee jirra yaada keetiif. Keessi nama kanaa hundi gaafa hidharraa hidhamterraa kaasee hanga gaafa har'a wal agarru kanatti yaaddoo guddaa keessa jira. Duuti Haccaaluutu haga har'aa nu miidhee dheebuu nuti ta'e. Humnaan baafachuu waan hin dandeenyeef guyyaa itti eegaa jirra. Ani akka ilma Arsii tokkotti waan sii dhaamu akka obboleessaa tokkotti. Jechi ati du'u malee Itoophiyaa keessaan bahe jette sun akkuma jirutti ta'ee Itoophiyaan Haccaaluu nyaatte sin dhiistu. Yaa Jawaar gara Itoophiyaa mi Afrika maayyuu qilleensa isii keessan bayinii isin jenna. Ati tokkotti du'uu dandeessan nama garuu Oromoo hundatu kufa. Waan milishaan maatii keenya godhaa jirtu dhugaa isinitti himaa waan nama boonchisu. Inni miidiyaa irraa waan mul'atu miti, nuti keessaan quba qabna. Isa mana nyaataa banate nyaata irraa nyaatanii osoo birrii kamallee biraa deeman milishaadha jedhanii. Mootummaan akkanaan jiru addunyaa kanarratti argineerra, biyya 8 taa'ee argeera waan akkanaan jiru. Kanaaf yoo nu caalaa waa'ee kana hin beekta tokkoffaa mootummaa kana sirriitti quba qabda. Sirraa'uu danda'a jettee yaadda Dr. Abiyyiin kun nuti Abiyyiin miti osoo naaf dhanyaallee nu bulchite nuti nama haadha Oromoo hin tunne, abbaa Oromoo hin tunne, ijoollee Oromoo hin tunne barbaanna malee Jawaarii ta'uu qofaaf miti. Abiyyiin sirraa'ee gaafilee Oromoo san nuu deebisa jettee yaadda. Moo tasfaa kutannee rabbitti hirkanneetiin qophoofne haa keenyu. Gaafii kiyya kana fixadhee galatooma ulfaataa Oromoo biyya yoo balleessite na ofolcha. Yaada keessan fi gaafii keessan gabaabsaa. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. duraan dursee obboleessa keenya Jawar rabbi baga nagayaan waliin nu fide. Rabbi baga nagayaan waliin nu fide. Kana booda waan hin jechuu fedhu obboleessa keenya Jawar si qabaachuuf ni gammadna. Rabbiin umrii dheertuu si haa kennu dura irratti. Dabre warri mootummaa irra jiru kunis Oromoo isaan qabaachuuf illee ni gammadu. Ani dhugaan sitti haasawaa kee maayyii irratti reefu waan ati jettu waan hin irraa fuudhu wal mari'annee ala kana keessatti takkitti irraa maayyii garrii guyyoo tolanii qaceelan akkatti isaan qaceelchuu wajjin jibbaata goonee gaafannaa jedhu. Ani kana fakkaatutti ammallee ati abdiin gara saniitiin jirti jechuudha dubbiin teen akka nagarsiiftu. Oromoon akka jedhu ijibbaata maayyii gaala biyyee obaasanii jaal. Atiis Oromoo, Dr. Abiyyiin Oromoo, eeggadda gaafa bakka takka jirtan hedduudha nu gammachiiftan. Ani amma kana agarta amma taa'utti olii argu. Harka ati gartu kana rasaasaa akka nama akka yaade. Saudi Arabiyaa taa'ee gaafii takka si gaafadhe qilleensa Oromiyaa bilisoomsine yaa jiru yoo qilleensa kanarraa isin buusan maali jiraan jennaan deebisaan ati naagoo yoo buusan irratti deemee Rabbiin umrii si haa dheeressu dachiin dukkanoote gaafa sanii falmuu baaftee akka reefu dubbatte sanitti warra taankii fi baankii qabu biyyaa baaftee maqalee gadditan. Tokkummaadhaan dhufte wanni sun tokkummaan dhufte. Mee kamitti yaa obboleessi fi ani immoo abbaa hiyyaan Oromoo ta'an obboleeyyan kiyyaan itti dhabe harkaa fi darbu gargargaa harki kun nanaaf amma. Ana qofaami namni Oromoof naaffate kumaantan galaasaa Jilboo jaarraa abbaa gadaa jaarraa kana hunda wajjin ture. Shuuboo wajjin waan tokko keessa waliin nyaan bar isaan karaa rabbii deemanii
ورنا فتي ميلاد خيجاب ورمو نادى ديلك تازيو كنون نافع ورمو خمكا ورمو تين نافتي أورميا خيست أكوان نقدر نافتي ورسالي تيجالي نافوما إسا ورسالي تيجو يبنامي بابا جرا نمتي بابا نجي ويالي دافع بالسون نمان ولرت الساوي مداو برا وني بافتي نيندا بافتي متى نيندا جرا ونيندا جرا مني بار أورمي تلفي يرو هسا يرو تلفي أوروبا من كيسة بنجارة ده بيسبتي أصلا جوار جوار سبتي ما أنا ما نمتوكر راغر كار سفر بال فردي كمو سراغر نمالا كارا تك بيتا لكن أقولي كيا هو الجنافن خنافة ليس خنافة والله كرنا والله كرنا غافات مرة يقول يا رب جولة تقولوا كوشي برا كم نجت يا جو أمارا ليه تقولوا ميسين يا رب جرو جو أمارا ليه يا رب جرو ميسين تقولوا ميسين और कौन रखता मेरा सोमाली कैसा रखने सोडा कैसा रखने जबूची कैसा रखने रखूं और मौजूद वल्लाह अधूर की नमून बिना रखी काला था असरुदा रखूं तो सोमाली की जबूत सोडा ने कैसा रखूं बियोले रखूं नहीं जरा ना आसन की मेरा नमून ना करेगा जोर मार अरे वो रखूं नमून सिंबल wan negara juga asal nmun negara yang dipakai nmun tarafu ne jual lucu ini je dan akhirnya gubah putus jalan putus orang wanita cara je begitu orang bagi sepuluh tahun orang mau nafurah kecu berban nafurah kecu hati orang mau nafurah kecu berban egal tu bujasi di doktor Abi di London berkesan berjalan orang mau nafurah kecu je tuan Namun bila Somali itu diminta itu dia saja orang kata kamu tu masih yang pergi sudah beta gavi tu gavi tu rugby semi sedikit absorb apa walale jamu nami siasa betul betul bayar kamu deh laptop ada di telefon ada di kayu rugby cara mana betul rugby ibarat pakai laptop itu orang sekide warwan di mana yang disini kerja itu berjalan untuk saya saya dia orang dia tak begitu. Le akamit. Amma asal kita rayu pun sedih. Jika ambilnya waktu sedih. Wajin tarus. Ada. Di sini bukan apa nak kasut. Waktu itu kau jadi lama tu. Dalam lama tu berarti ilmu itu dah dekat. Tak kata dia ilmu fute jalan tadi. Mana mukti wanita kali, bukan mana mukti dah kata kajian benda, ini kita. Bukan mana mukti dah kan, ilmu nak kerja hati, ilmu nak kerja. Macam kita ilmu tanah isin tu kerja hati, ni. Sejarah hati, jadi mana mukti macam ilmu tanah kita, kalau kita murah, jangan mana lama kita kena jadi benda. Kalau barang ilmu nak tuan jadi. Laki andari murini hamu majiratu iswar dalih sihan di jetil mali fil jollo rapat dua sodati beta hanafu ne maimir akramat akan ikine kare dada ko mundu ya godan de ne ummata mundu woni rabbi wa atiti wa afani wa turakati katitira ba ummata wajib rabbi da rasa kadelchu rabbi oromo ta pakata tiade surat to sindeng se harat bar bisrawo amin amin harule sana med operenco asli patan kena to namoni se kafi da patan informasi kafi ko da fotara mali dwar ko sul ba su ni ko sa ele kafi ko da da sai kada ko ko ne video da mati akasi kai na man kena ko wala Bahkan kesan gasa isi kapsul di Paris, apa isi diri bahwa ia untuk usaha tu, arale isi kapsul dia, amanah begitu sudah dilakukan. Ayer ini agama, mesti ini begitu. Cara kan harga cukai ya, fi wani cara nak ini tentu kalau cuma jawari ke nabaga nagal lufte, baga walit tibane. Sitti mufannee turre mufaatii sirraa qabnaa turre har'a immoo afoofnaa liillaa sii jennee sii araaramnee jirra
nutti dhuftees gammadnee jirra. Gammachuun keenya gammachuu hamtuudha. Gammachuun nutti dhagama. Gammachuu akkanatti ibsattanii jara keenya akkana garaadhaan haa ta'u wanni kun Jawaari onnee uummata Oromoo keessa jira. Onnee uummata Oromoo keessaa namni baasuu hin dandeenye Jawaar. Mootummaa galma keessaa baasuu danda'ama. Jawaar garuu haga ammaatitti ummata Oromoo onnee ummata Oromoo keessaa Jawaar baasuun hin danda'amu. Ammallee wanni ani warra as dhuftan kanaan ijoollee dardara kanaan humna kanaan wanni nan sinii dhaamu wanni nan Jawaar hin dhaamu achi qabuun as qabuun hin jiru amma achi wanni tuntuman hintaan yoo sochoosan buqqisuu malee dhibee hamma namatti taati. Kanaafi ammallee marii goonaa kan jedhu kuni warra gurra hin qabne warra gurra eeluu kana jala gurri kan guddaan gurra arbaa kana fakkaate warra gurra arbaa qabu kan dhaga'uu hin barbaanne isa waliin marii goonaa kuni yaa Jawaarii keenya ammallee naalli hin fadne mee irra deebi'iit ilaalii akkamitti ilaaltaa. Lammaffaa gaafii kiyya warroota si deeggaranis warroota si jibbanis warroota si afoo dhaabatanis warroota si cinaa dhaabatanis amma achi akkamitti ilaaltaa adeemsi istiraateejiin haaromni ati baaftee nu masakuu dandeettu karaa keenya nu akeekuu dandeettu maal fakkaataa? Kanammoo nuti waliin jirra akkuma ati nutti deebitee nullee sitti deebinee jirra. Kana waliin taanee hunda tokko taanee gara tokkotti akka nu cofnee deemnu akka nu masaktu gaafii si qabu asumaan si xumura jiraadhu horii nu jiraadhu si jaalanna waa maraafu rabbi bakka deemtutti bakka bultutti si haa eegu si jenna galatoomu. Galatooma carraa kan argachuuf baay'eetiin gammada. Anis dhalootuma keetti Jawaar gaafii nan si qabu wanti kun si deeggaruuf tokko seenaa irraa barannee osoo hin taane ijaan si agarree hojii san keessa waliin jiraannee kanaaf si deeggarra. Ammoo gaafii gabaabaa tokko si garaafadha. Gaafii nan si gaafadhu muuxannoo asiin dabre irraa fudhattee biyya san ka bulchaa jiru shiftaan lamatu bulchaa jira. Akkuma tuu jettee tokko shiftaan magaalaa bulchu ka biyya bulchu kun shiftaan ka bosona jiru ka baadiyyaa Oromiyaa bulchu baadiyyaa biyyaa bulchu. Sirna kana yookaan jallaa duraan qajeelchu sirni kun sirna jallaan kun qajeeluu danda'amoo gabaabumatti region change moo reformiidha. Reformii yoo ta'e sirni muuxannoon wanti kun nu baasa biyyi sun biyya taati ka jedhu gaafachuu barbaadee galatooma asirratti gabaabsa. Araan sana kana macarraa guddaa qabuttiin of fiil godhaa jira because ijoollummaa kiyyarraa isin face to face ilaaluun kaayyoo kiyya guddaa ture akka malee galatoomaa baga nagaan dhufte isin jechuu barbaada. Gaafii sadii hin qaba. Tokkoffaani sirni filannoo Itoophiyaa iftoominaa fi hirmaannaa dhabuun akkasumas mormitoota irratti dhiibbaan jiraachuusaa ilaalchisee furmaataa fi tarsiimoo kee maal fakkaataadha gaafiin kiyya tokkoffaani. Lammaffaa paartiileen gara paartii badhaadhinaa itti makamu booda sirna federaalawaa sabaa kufee waggoota 6 darban keessa walitti bu'iinsa fi waraana uume. Sirna dimokiraatawaa federaalawaa fi hunda hammate ijaaruuf tarsiimoo fi yaadi keessan maal fakkaata? Gaafii sadaffaa ammoo yeroo itti TPLF buuti jechuudha. Uummanni baay'ee gammadee fi gaafii wareegamaaf naaf deebi'ee jira jedhanii abdii guddaa qabaachaa turan. Haa ta'u malee waggaa 6 darban keessatti abdiin uummanni wareegamaaf kafalsan gaafii isaanii hin deebine akkamitti amma uummata waliin haala haaraa keessatti abdii fi gaabbii isaanii gara bakka duraanii olitti deebisuu fi akka gara fuulduraatti bu'aa dhugaa argatan gochuu danda'ama. Galatooma gaafii kun. Jawwee baga jiraattu jira. Gaafiin kiyya waan guddaallee namnilee ija rakkatee jira beekte waan hedduulee hambee gaafii baay'isuullee hin barbaanne ammoo gaafiin kiyya bineensa Finfinnee jiru yoo ofirraa kaasne bineensa kaabaa yuusaa dhusan akkam godhuu qabna akka gara Finfinnee dhufne
maal godhuu qabna ka jedhu. Inni biraa ammoo ati qabsoo kee keessatti Oromummaan beekamta. Waan qabsoo kee keessatti akka Oromummaatti beekamtuun sana har'a maqaa Itoophiyaallee itti himatteerta. Isaan ammoo warra gura duuchatee deemu waan ta'aniif wal simsimata akkam waliin sin rakkisuu laata kan jedhu. Inni biraa ammoo abaaroo akkuma argitu warri amma galee kunni dhugamatti warra mootummaan kun achi kaasee gale moo waldhabdee isaan keessa uumametu gara biyyaa galche ka jedhu isiillee nu caalaa shoora guddaa waan qabduuf odeeffannaa waan qabduuf akka nu ibsitu. Ijoolleen muka jiran amma marroollee dabalatee dhugamatti araara kadidu sheexana malee namni hin jiru beekte jara kana osoo qaamni sadaffaan bakka jirutti araara ta'e namni jiru hin jiru. Sanaafuu warra amma muka jiru kana yaadaa fi hamileen akkami bira jirtaatanii maali mee ilaalchi kee jala irratti. Umura irratti ammoo wannan jechuu barbaadu yeroo ammaati Jawaar instituushinii tokko jechuun biyya Jawaar mootummaa tokko kan mormu jira. Yoo ilaalchi keenyallee garagara ta'e addunyeetii bira dhaabannee korma gorree kaanee komii qabnutti deebi'an. Kanaaf nama Oromoo jechuu barbaadu ammatti namni jiru goonni Oromoon baay'een illee yoo jiraate namni hayyuu nu jiru Jawaar maal jettan? Inni lammaffaan ammoo goonni jiru ammoo namni lammaffaan marroo akkana jedha an fidadhe galatooma. Ayyee namoonni as dhufanii gaaffii keessan gaafatan kuni argaa bilisaatii namni gaaffii waan barbaade gaafata waan ta'eef gaaffii gaafatan gaaffii isaanii gaaffii hunda keessanii namoonni akka yaadaatti yaada kennanis yaada hunda keessaniiti bira hunda keessaniiti jechuudha. Dabalumaan gara gaaffii gaafataniif